dhufee jira. Waraanni kaabaa kun egaa iddoo garaagaraatti gaggeeffamaa jira. Waraanni kun guyyaa tokko iddoo tokkotti guyyaa biraa iddoo biraatti kan gaggeeffamaa jiru. Haala kanaan waraanni kun amma har'aa kan gaggeeffamaa ture. Gara bahaatiin Affaar keessatti gaggeeffamaa ture. Affaar keessa magaalaa Abaalaa jedhamtutti waraanni hamaan gaggeeffamaa ture. Kanaanis namoonni hedduun irratti wareegamanii jiru jedhama. Keessattuyyuu namni aangoo guddaa qabu ajajaan waraanaa bilisiginnaa tokko keessatti wareegame kan jedhamu oduutu jira. Waraana kanarratti hirmaatan kan jedhamani loltoota Eritiriyaa akkasumas humnoota Affaar akkasumas kan biyyattii raayyaa ittisa biyyaatii fi kan humnoonni Amaaraa irratti hirmaatanii jiru jedhamee jira. Kanumaan egaa waraanni kun akka malee itti fufuu karaa garaagaraatiin deemaa jiraachuudha kan himamu. Kanuma wajjin wal qabatee har'aa Baacaa Dabalee gaaffiif deebii reediyoo Jarman wajjiniin godhee jira. Kanaan akka jedhetti waraanni hamaas ta'uu baatu waraanni amma darbee walitti bu'iinsi hin jira. Walitti bu'iinsi daangaa sanirraa inuma jira jedhee jira. Kanaan egaa waraanichi hin dhaabanne waraanichi akka jiru amanee jira. Sanaan ala garuu amma nuti mootummaan Itoophiyaa lammii ofii dirooniidhaan rukutuu dirooniidhaan hin haleelu kan inni soba inni waan uumanii odeessanidha malee jedhee jira. Garuu addunyaa guutuun keessatti warri gargaarsa warri UN'dha yookiin immoo gargaarsa garaagaraa geessan kana kan wanti kun akka ta'aa jiruu fi akka namoonni baay'een namoonni nagaa miidhamaa kan jiran kan dubbatanii. Kanaan egaa amanuu dadhabuus gara tokkoon amanee jira waraanichi akka waraanichi akka baay'ee waraanichi akka malee akka ho'aa ta'ee fi waraanichi akka deemaa jiru himee jira. Kanuma wajjiniin maabara daggootti nama nagaa ajjeesuun amananii jiru. Kana kan amanee kan amanee loltuu yeroo sana kana raawwatee fi loltuu waraabeedha. Yeroo sanitti kan waraabe inumaayyuu inni akka jedhetti amma yeroo sanitti jidduudhaan inni ani homaa wanti nani godhe hin jiru. Ani wanta nani beeku hin jiru. Wanta nani beeku waan hin jirreef ani kaameeraamaanidha. Kaameeraamaanii waan ta'eef ani akkuma kaameeraamaanittiin gargaare malee waraabe malee sanaan ala wanti nani godhe hin jiru jedhee jira. Haa ta'u malee amma akka dhaga'ametti akka amma ifa bahetti yeroo sanitti ajajni nutti kennamee jira. Ajajni nutti kenname suni ajajni nutti kenname suni egaa ajajni nutti kenname kuni ajajni nutti kenname kuni akka inni jedhutti ajajni nutti kenname ajaja yoo barbaadan akka barbaadanitti yoo barbaadan akka barbaadanitti fixaa yookiin yoo barbaadan akka barbaadanitti raawwadhaa jedhanii even yoo egaa kanaani akka isaan jedhanitti ifama waan teeknikii tokkotu nu qunname. Kanaaf ifama. Egaa
kanaan amma akka dhageenyetti namni kuni akka namni kuni dubbachaa jirutti yeroo sanitti ajajni gubbaarraa nu kenname ajajni warra kana ajjeesaa nu jedhanii ajaja kana nu kennanii jiru. Kanaafi ajaja sana raawwachuudhaaf wanti nuti goone malee wanta biraa waan addaa wanti nuti raawwanne hin jiru. Kanaafi nuti itti gaafatamoo miti jedhee jira. Yeroo sana otoo waan ittiin gubnullee argannee jiraanne hin gubnaa jedhee jira. Wanti kana nu gubsiisu baay'eetu jira jedhee jira. Waan kan akkas godhaa nuun jechaa turanii kanaafi kanatu egaa kan nu rakkisaa jiru kana kan baay'ee nu miidhaa jiru jedheeti kan akka namoota akka walitti bu'an keessattuyyuu akka hunduma caala namni waliin amanne kan godhu dhimma kanaadha jedheeti kan inni dubbachaa jiru. Keessaa warri olii ajaja dabarsanii ajaja isaaniitiin ala deemanii jedhanii rakkootu isaan qunnamaa bakka baay'eetti waan akkasii kun dhaga'amaa jira. Keessattuyyuu bakka baay'ee gadda fakkeenyaa fi yeroo abbootiin gadaa karrayyuu ajjeefamanii poolisiin Dajanii jedhamu tokko abbootii gadaatti mukaasu'anii jechuudhani waan didee fi achiin booda qabanii booddarraa fuudhanii deemanii ajjeesanii reeffiyyuu barbaachaan argamee jedhamee jira. Kunis waan baay'ee nama gaddisiisudha. Lammaffaa warri yeroo Jawaar qabamuu Jawaarii yeroo qabame sana gaafa qaban sanii akkam Jawaar qabama jedhanii namoonni fincila kaasanii ture. Keessattuu poolisiin fincila kaasan kana keessaa tokko egaa wayyaa ofirraa baasee of ajjeese. Tokko immoo Iyyaasuu kan jedhamu Iyyaasuu Taamiraat kan nama gara Wallaggaa dhiyaati. Namni kunis akkasuma wayyaa ofirraa baasee yeroo sanii akkamitti jedhee baay'ee dheekkame jennaani hidhamee amma hidhaa yeroo dheeraa booda innis bahee jira. Egaa namni kuni akka nutti himanitti namoonni isa beekanii fi nutis hanga qulqulleeffannetti amma reefuu bahee akka mana hidhaatii bahee akkuma warra kaanii maatiitti akka makameedha. Kuni kan nutti agarsiisu egaa namtichi waan jedhe dhugaa ta'uusaa iddoo baay'eetti yoo gocha sana raawwachuu baatanii gochicha maafii hin raawwatin jechuudhani akka adabaa turanii kan argisiisudha. Kanumaan gara itti deemnu bara haaraa kana qofatti namni 108 ol dirooniidhaan ajjeefamanii jiru. Kanaan dirooniin nama baay'ee akka miidhaa jirtudha. Kuni egaa kan nutti agarsiisu ammallee hagam akka rakkachaa akka jirudha. Uummanni keessattuu uummanni Maqalee, uummanni Tigraay keessa jiru hundumtuu iyyuu akka jiranitti uummanni Maqalee guutuun bahee waan tokko gochuu hin danda'an jiru. Maaliifi rakkoo guddaatu isaan mudata. Yoo ba'anis dirooniin hin dhufti jedhaniiti kan isaanii kan baay'ee sodaatanii. Kanaafi sodaa kanarraa kan ka'edha kan agammaa mana bakka deemanii yookiin waan tokko bitatan gabaa deemanii waa tokko bituu yookiin immoo suuqii deemanii waa tokko bituu kan biraati haafuu bakkuma midhaan itti daaksisatan illee dhaquun rakkoo ta'ee jira. Keessattuu yooma sabrii kan
midhaan daasifachuudha fi dhaqanii achitti mana bakka midhaan daakusanii bakka midhaan daaksifatanitti diroonii rukuttee namni 17 ol kan ajjeefame jechuudha. Sanaan alasii bakka dheengaddaa kan daddabiititti rukutame kan bakka warri baqataa jirutti kan namni 56 ajjeefame. Kuni yoo dubbata walitti qabamee egaa nama 108 ta'eera. Kanaaf amma kuni hundi Abiyyi irratti lakkaa'aa jira. Abiyyi irratti tokko lamaan lakkaa'aa jiru. Kanaaf fuulduratti himannaa irratti dhiyaatuu fi ragaa gahaa ofirra kaa'aa jira. Kanaan gara oolmaa Oromiyaatti deemnaa. Oolmaa Oromiyaatiin WBO'n ibsa baaseera. WBO'n ibsa baaseenii har'a ibsa kana kan baasee ibsa kanaan waan deemaa jiru irratti ibsa kennee jira. Ibsa kanaan WBO'n akka jedhetti WBO'n akka ibsa kanatti baasetti loltoonni Eritiriyaa gara Oromiyaa keessa galaa akka jiranidha. Kan inni dubbatee loltoota kana mootummaa addunyaatiifis erganii jiru. Egaa kunuuti kana kan isiniin dubbisa afaan Ingiliziitiin kan bahee kan ergames immoo warra addunyaadhaaf ergaan isaa having failed to retake areas liberated by Oromo Liberation Army in Western Oromia, the ruling regime has deployed Eritrean troops into West Wallagga, Kellam Wallagga, and areas in neighboring Benishangul Gumuz state. Currently, Oromia state forces and the members of the Eritrean Defense Force comprise the majority of regime-affiliated troops in Western Oromia. The federal military has resigned itself to the supportive role by undertaking aerial attack using drone strike and helicopters, gunships. These aerial attacks have led to a high civilian death toll as they are used highly populated target within town and the village. Egaa kana baasee jira. Amma akka jedhamaa jirutti iddoo baay'ee dura istiraateejiin isaanii humna milishaatiin humna naannootiin akkasumas poolisii Oromiyaatiin hin baasna jedhanii yaalanii ture. Achiinis ta'uu didee jennaan loltuu biyyattiitiinis yaalanii ture. Isaanis ta'uu didee amma loltoota Eritiriyaa fidanii galchaa jiru jedhanii jiru. Yeroo kanatti egaa waan WBO'nis qophaa'eeti kan inni eegaa jiru jedhamee jira. Keessattuyyuu har'a Gindabaraatti erga qophaa'anii eeganiin booda akka galu erga bakka inni galuu qabu bakka ga'uu qabu akka geessisanii tarkaanfii irratti fudhachuudhaa fi itti marsanii eeganii baay'ee rukutanii jiru jedhama har'a Gindabaraatti. Kanaaf kanatu jira amma waan naannoo kaabatti ijjitti baay'atee jiruu fi lammaffaa warri international organizationii kuni dhaabbanni garaagaraa naannoo sana keessa waan socho'anii fi isaanii loltoota Eritiriyaa gaafa arganii balaan itti bu'a jechuudhanii loltoota Eritiriyaa achii baasaa jiru jedhama. Garuu gara jiddu galaatti akka bobbaasaa jiranidha. Kunis jiddugala keessaa yeroo dheeraa waan turaniin fakkaatu walitti dhufeenyi Eritiriyaa fi biyyattii baay'ee mishaa hin fakkaatu ammatti. Kanaaf amma yeroo gabaabaa amma tokko yoo danda'ani akkuma wayyaanii duubatti deebisanii fi WBO kiiloomeetira 20-25 Finfinnee irraa jiru kana xinnoo yoo duubatti deebisanii fi yoo xinnaate teessoo Abiyyi amansiisaa godhanii achiin booda ba'anii deemuu jedhamee yaadamaa kanatti jiru fakkaata. Gama biraatiin abbootii qabeenyaa Oromoo adamsuun itti fufee jira. Abbootii qabeenyaa Oromoo egaa karuma hundaan adamsaa jiru, karuma hundaan dadhabsiisaa jiru. Kanaan egaa
amma sodaree qabeenya obbo Dinquu Dayyaasii saamaa jiru jedhama. Cufuun isaanii OMN gabaasee jira. OMN akka jedhetti namoota naannoodhaas dubbisee akka gabaasetti kana dura sodareen yeroo dheeraadhaaf cufamee ture achiin booda haalli jiru gaarii miti jedhamee maal jedhamee qorannoon irra jira jedhamee erga cufameen booda deebi'anii sodareen haa banamu jechuudhani sodaree bananii ture. Sodaree bananii achii amma daayaaspooraan hin dhufaa. Keessattuyyuu daayaaspooraan yoo dhufu bakki Oromiyaa keessatti ilaaluu bakki itti gammadu tokko bakki sireenis bakki isaan turanii achi waan ta'eef achi namni baay'een argamanii jennaanii deebi'anii cufsiisanii jiru. Deebi'anii kan cufsiisan kana egaa akka jedhamutti tasaa otoo of eeggannoo tokko hin kennin otoo waan tokko hin jedhini warra daayaspooraa dhufe kanaayyuu callisanii mana siree keessaa baasanii jedhamee jira. Achii sana dura oduu kana dhageenye turre mirkaneeffannees ture maatiidhumaa obbo Dinquutirraayi ilma obbo Dinquu Firaa'ol gara biyyaa deemee ture gara biyyaa deemee sodaree haala jiru laalee mootummaa dubbatee akka waan hundaafitu jedhamee Firaa'ol ilmi obbo Dinquu gara biyyaatti erga ergameen booda achi qabameeti hidhaa ture. Erga hidhaa tureen booda hidhaa sanaa qarshii kennee akkuma ta'etti qarshiidhanii humna qarshiitiin achi bahee as deebi'ee jira. Kanaaf amma wanti mul'achaa jiru tarii nutti fakkaatu kana egaa sirriitti qulqulleeffachuu nu barbaachisa garuu tilmaama keenya yoo kaasne yoo laallu sodaree waan biraa otoo hin ta'in badii biraa otoo hin ta'in maafiyaa Oromiyaa keessa jiru kanatu bitachuu barbaada fakkaata. Isaantu fudhachuu barbaada fakkaata. Kana dura akkuma isinii gabaasne dambal humnaan fudhatanii dambal namtichi innis Oromoodha. Yemirruu Naggaa jedhama. Namni kuni dambal gurguruu hin barbaanne garuu warri maafiyaa kuni dirqisiisanii yoo diddee humnaan sirraa fuunaa bara wayyaanee saamtee nyaattee jechuudhani sodaachisanii achiin booda dambal irraa bituun isaanii yaadatama. Isaan kanatu akkas godha jennee yaadna. Kana dura yaadatte yoo ta'e kan biraatis gariin kuni gariin maafiyaa kuni xaa'oo isaantu biyya alaatii galcha. Xaa'oo kana nutu Oromiyaa keessatti rabsuu qabaa. Nuti daayireekti qonnaan bulaanii nurraa bituu qabaa. Nurraa biteeti achiin booda kan nuti finne kana fudhachuu qabaa jennaani caalbaasiin haa ba'u. Caalbaasiidhaanii kan gatii gadaanaadhaan dhiyeessee fudhatamaa jedhanii akkas murteessanii jennaan isin eenyu jechuudhani namoota waldaa gamtaa Oromiyaa hoogganan sana ari'uun isaanii yaadatama. Kanaan namoonni sun iyyuu baqatanii jiru. Kun egaa maal nutti agarsiisaa akka hojjechaa jiranidha. Ammas xaa'oon biyya alaatii kan galaa jiru gareedhuma maafiyaa kanaanii gareen maafiyaa kuni amma inumaayyuu bara dhufutti gatii xaa'oo akka malee dabalanii jiru jedhamee jira. Kiiloon 5,000 jedhamee jira. Kanaanii qonnaan bulaan waan danda'ee bitu hin fakkaatu. Kana asumarraa ammumaa jalqabee beelli iddoo baay'ee seenuu danda'a. Qonnaan bulaan kanaan danda'ee waan hin binneef tarii lafa qotuu dhiisuu danda'a. Yoo qotees xaa'oo fudhachuu dhiisuu danda'a. Kun immoo oomishtummaa waan hir'isuu fi bara itti aanutti inumaayyuu kana caala beellii fi hongeen uummata keenya rukutuu danda'a jedhanii dubbachaa jiru. Kanaaf egaa kana hundeen isaa kan ta'aa jiru warra maafiyaa kanatu ofii isaaniitii keessa galanii hojii ofii barbaadan gaggeessaa jiru.
Egaa kanuma wajjiniin oduu itti aanutti gaafa ceenu Abiyyii fi Faannoon walitti ka'anii jiru. Egaa Abiyyii fi Faannoon kan walitti ka'anii Abiyyi gara Bahar Daar deemuudhaanii warra Amaaratiin erga mari'ateen booda amma ifatti Faannoon hin diigaman jennu Faannoon hidhannoo haa hiikkatu jennu jedhee dubbatee jedhanii gara biraatiin gara Finfinneetti erga dhufanii dookumentii qopheessaniin booda dookumentii sana irratti kan jedhu tokko seeraan ala warri hidhatanidha warra alidileedhaan hidhatan yookiin ijaarsa alidilee kana seeratti deebisuu qabna. Karaa idileetti deebisuu qabna yoo akkas ta'uu baate fuulduratti injifannoo wal saamuutu dhalataa jedhanii jiru. Kanaaf Abiyyi injifannoo akka hin saamneedhaaf jedheeti injifattan jechuudhanii Biraanuu Juullaa fa'anii kan Biraanuu Juullaa fa'aa fi kan Fiild Maarshaal jedheeni. Fiild Maarshaalii waan addaa waan argate hin jiru Biraanuun waan argisiises hin jiru. Militarii saayinsii keessatti wanta addaa tokko wanti inni fide hin jiru. Yookiin immoo waraana cimaa hin danda'amu jedha tokko kan mo'ate hin jiru. Hin dhufanii hin deebi'anii warri Tigraay akkuma dhufanitti deebi'anii sanaan ala biyyattii egaa balaa guddaa keessa galchee haa ta'u malee keessattuu iyyuu Fiild Maarshaalii Biraanuudhaa kennuun sanaan alas jeneraala guutuu nama afurii nama afran keessaa namni lama Oromoo ta'uun waan iddoo biraatti hin jirredha. Waan iddoo biraatti hin mul'anne proportionally jechuudha. Proportionally yoo ilaallee jennu aangoo siviilii Amaaratu caalaa qaba Oromoo irraa Abiyyi afaan isaatiin kana godhee jira erga aangootti dhufee 0.01 yoo Oromoonii fudhatee jedhee ani aangoon isinii gadhiisa jedheeni sossobaa kadhachaa ture. Gama biraatiin gara Oromootti gaafa dhufu guyyaa tokko yoo isaan akkas godhan jedhee hin beeku. Yoo guyyaa tokko uummata Oromootiif kan hin godha jedhee hin beeku. Egaa garaagarummaa guddaa kan arginus iddoo kanatti garaagarummaa guddaa kan arginus kan eenyu kan argaa jirru iddoo kanatti. Amma gama isaatiin maal jechaa jira egaa isaan amansiisee Faannoo irraa suuta jiraatoo hidhannoo hiikaa dadhabsiisaa jedheeni dubbatee jira. Sanaan erga isaanii itti ka'aniin booda hundumtuu iddoo garaagaraatti akkamitti kuni ta'a jechuudhanii garaagarummaan keessattuyyuu Faannoo fi mootummaa jidduutti otoo hin ta'in isaanuma biltsiginnaa Amaaraa jidduutti walitti bu'iinsi gaafa uumamee jiru achiin booda inni Amaara hoogganu inni gadi ba'ee waan akkasiin jiru jedhee jira. Waan akkasiin jiru Faannoo jechuun kan yeroo rakkootti lubbuusaa kan biyyaaf kenneedha. Kan juuntaa ittiseedha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti Faannoo inni hidhachiisnan malee irraan hiikkannu jedhee sossobee jira. Kana jechuun egaa akka amma dhageenyetti dhugaa jiru akka dhageenyetti har'a mariitu ture. Mariin kun Bahar Daaritti gaggeeffame. Marii kana namtichi eenyu Kaffaalee jedhamu kun pirezidaantichi inni namoota harkaan filatan namoota biltsiginnaa hin mormine namoota biltsiginnaadhaa fi amanamoo ta'an harkaan filatanii kana egaa harkaan filatanii walgahii waamanii achiin booda nuti isinirraa eegnu isin hidhachiisnayyuu jedhanii sobanii sossobanii deemanii jiru jedhameera. Kan ammoo Zammana Kaasee mormee jira. Isa kana jidduu Zammana Kaasee fi warra kaan jidduu garaagarummaan akka jiru kana duraayyuu isin gabaasnee jirra. Warri kun nuti biltsiginnaa wajjiniin waliigallee hojjannaa biltsiginnaa wajjiniin mootummaa wajjiniin wal dhabbiin qabnu gaafa jiru. Kan akka Zammana Kaasee immoo duuba rukuttaa turanii loltuus namoota baay'ee miidhaa turanii. Kanaaf akka isaan jedhanitti isaan hin waamamne Zammana Kaasees nuti hin waamamne dura nuyi otoo hin ta'in
yookiin immoo caasaa keenya waamanii otoo hin ta'in caasaa keenyan ala namoota nuti beeknu jiru isaan waamanii ture isaan waamanii achiin booda immoo sababa hin beeknanii warri waamame sunis hafee namoota har'a isaan wajjin mari'achaa oolan nuti hin beeknu garuu mariin akka ture hin beeknaa jedhee jira. Kan isaan wajjin mari'achaa ture suni faannoo keessatti warra iddoo hin qabne jechuudhani. Kanaafi ammaan achi yoo biltsiginnaa deeggartan faannoo miti faannoo taatan biltsiginnaan deeggartanii jechuudhani dubbatee jira. Namni kuni sanaan alas akka bu'aa yaaloo fa'aa dubbatanii jiru. Yohaannis bu'aa yaaloo mataa isaatiin waa'ee faannoo kaasee wanta akkasiin godhama taananii baay'ee yaraadha jedhee jira. Sanaan ala Kiristiyaan Taaddala nuti waa'ee faannoo hin mari'anne jettanii aga sobdanii dookumentii keessan irraa akka jiru hin beekna. Dookumentii keessan irra hin jiru taanan dookumentii gadhiisatu achiin booda dookumentii sanaa hundumtuu laalee ni hin jiru haa jedhu. Yoo hin jira ta'e immoo dhiifama gaafachuu qabdu jedhee jira. Kanaafi amma kan mul'achaa jiru waldhabdeen isaanii xinnoo cimaa jira. Inni guddaan garuu kan baay'ee nuti kan taajjabbii keessa nu galchee biltsiginnaa Oromiyaa fi biltsiginnaa Amaaraa wal bira yoo qabnee ilaallu biltsiginnaan Amaaraa harka irra qabu warra isaanirra. Harka irra qabaniit karaa hundumaaniyyuu protect godhu. Fakkeenyaaf waa'een ijaarsa Alidilee kuni yeroo har'aa miti kan ka'e. Abiyyi dhufee waggaa tokko erga tureen booda ka'aa ture wanti kun. Yeroo wanti kun ka'u kan jalqaba itti duulame qeerroodha. Yeroo qeerrootti duulamu sanii Oromoo tokkittiin qeerroo harka irra qabuu hin dandeenye. Warra OPDO'n jedha Oromoon jedha. OPDO warra mootummaa bulchan sana keessaa namni tokko namni harka irra qabuu barbaade hin turre. Kan qeerroodhaa fi xinnoollee falmaa ture, lammaan achirraa kaafame sanuma. Sanaan ala namni OPDO keessaa qeerroon jijjiirama kana fide jechuullee kan sodaatanidha. Egaa injifannoo wal saamuu jedhani. Injifannoo wal saamuun maaliif qeerroo maqaa dha'uu barbaada? Maaliif injifannoo isaa maaliidhaaf kan isaan saaman? Achiin booda qeerroo bakka jiranitti adamsanii ajjeesan. Oromoo hedduu bakka jirutti adamsanii ajjeesu. Warra Amaaraa garuu hin shilatu, hin kadhatu. Asitti gara tokkoon faannoon warra loltuu biyyattii duuba rukutee hundi amanee gadduu andargaachoo mataa isaatiin amanee gubbaa haga jalaa otoo beekanu namni tokko ifatti bahee gochi kun yaraadha jedhee warra gocha kana raawwate seeratti dhiyeessuudhaaf wanti yaalame hin jiru. Isaantu sodaachisaa jira. Inumaayyuu as deebi'ee hidhannoon hiikkannu hidhannoo nama nurraa hiikuu arginaa mee akkas kootanii jennaan koottaan akka barbaadan kan godhanii jechuudha. Zammana kaaseefaa ajjechaadhaan nama gaafatamaa nama barbaadamaa ture kan namni amma fuulduratti bahee fokkoru kuni jechuudha akkasi. Kuni kan nutti agarsiisu naannoo sana akka sodaachaa jirudha. Naannoo sana shururuu akka jechaa jirudha. Gara Oromiyaatiin garuu kun hundi badiin kun hundi kan ka'e nama OPDO keessa biltsiginnaa Oromiyaa keessa namni mataa qabdu, namni sabboonummaa qabdu, namni garaadha malee mataa qabu tokko akka hin jirredha. Qaruuraa qofa mataa malee garaa malee mataa warra hin qabnetu achitti walitti qabame. Yoo itti naqan baatudha, yoo nyaatan baatudha kanuma. Jechuun yeroo hunda garba jechuun waan biraa miti. Waan itti kennan hundumaa kan baatu deemi jedhaniin kan deemu, ka'oo jedhaniin kan ka'u, fiigi yoo jedhaniin kan fiigu waan akkasiiti. Bara wayyaanis akkasuma. Bara wayyaanitti dhugaan isiniin jedha waan wajjiniin argaa turreedha. Bara wayyaanitti gaafa namtichi Walqaayitii fi qabsaa'e jedhu kun Koloneel Zawuduu jedhama. Dammaqa Zawuduu. Inni gaafa Gondaritti itti marsanii booddeerra ga'anii fi harkaa baasanii booddee poolisiin Amaaraa fudhate Gondaritti dabarsinee hin kenninu jedhaniiti kan isaan dabarsinee hin kenninu
nu harka galuu qaba jedhaniiti kan isaanii irratti mormanii protect godhan. Qeerroo garuu ganda keessa deemee kan funaansisaa ture yeroo san isaan gorra jira har'a isaan gorra jira. Oromoon tokko OPDO'n tokko nama tokko oolchuudhaaf wanti isaan godhan hin jiru. Nama tokko oolchuudhaaf guyyaa tokko qofa erga sanuu aangootti dhufamee innuyyuu egaa erga lammaan cimee maal jedhee erga as dhufneen booda anuyyuu as dhufneen booda bara 2017 gara dhumaatti jechuudha. Yeroo hatattamaanii labsii hatattamaa baasuudhaaf ta'an tokko dursanii 2016 dhiifama 2016 fulbaana keessa erga irreecha saniin booda Lammaa fi Abbaa Duulaa mari'atanii bakka namoota hidhamanii jiran Buraayyuu Sandaafaa maalii kana akka itti murteessine jedhanii dafanii konkolaataa ajajanii achiin booda leenjii fudhatan jedhanii geessanii jiru. Ishii tokkitti qabxii tokkitti kana hin keenyaa fi lammaan achi keessatti egaa duruma sabboonaa ture lamma wajjin namni qubaan lakkaa'aman 4-5 wayiin jiru ammallee warri achi keessa jiran jiru. Sanaan ala tokkoon isaanii tokkoon Oromoo yoo protect godhan hin argine. Kanaaf warri kun warra badiiti manni Oromoo maal akka gochuu yookiin immoo abaarsa maaliin uummanni kun warri kun akka Oromoo irra kaa'amee naan galwanaa baay'ee waan nama aarsanii dhiifama godhaayi. Isattaanee biiroon barnootaa asxaa jijjiiree jira. Egaa warri badii malee waan biraan hojjetanii warri Amaaraa gaddeebi'eetii gooxiraanii wal falmaa jira. Faannoo irraa hidhannoo hiiknamoo hin hiiknu, hin hidhamnamoo hin hidhannu, yoo hidhamne akkam taanaa, yoo hidhamuu baanne akkam taanaa kan jedhu. Kanaafi kana kan jiru gama biraatiin warri keenya immoo gara asxaa jijjiiruutti kan isaan deemanii asxaa jijjiiranii asxaa duraanii odaa ofirraa qabuu fi alaabaa Oromiyaa kan naannoo kan ofirraa qabu sana isa jijjiiraniiti amma kan asxaas maaliis ofirraa hin qabne tokko kan isaanii bananii jiranii yookiin jalqabanii jiranii. Kun egaa gaddeemu yookiin duubatti deemuu akka fincaan gaalaa jiru yookiin egaa gaddeemtuun maalii kan jedhamu tokko duraan dursee eenyummaa ofii jibbuun barumsa jechuun eenyummaa ofii jaalachuu jechuudha. Of ta'uu jechuudha. Ofitti amanuu jechuudha malee waan biraa miti. Kana qabaachuun waanuma tokko akka amma Biraanuu Naggaa egaa seera amma Biraanuu Naggaa kanaanii ani Oromoodha ofiin jechuun iyyuu yakka identiitii qabaachuun yakka. Kanaaf amma kana kan isaanii kan duraa kana ture BPO kan jedhamu kana amma garuu gara biiroo barnoota Oromiyaa jedhee asiin kunoo jalatti afaan Amaaraatiin barreessee akkasitti deebisee biluu duubatti godhee jechuudha. Kuni maaltu jechuu akka ta'e hin beekamu. Kitaabni wayii jidduu jira. Kitaabni kun kitaaba qulqulluu haa ta'u, quraanaa haa ta'u hin beeknu maaliif akka akkas godhanii sanaan ala homaa wanti inni mul'isu hin jiru. Kan duraa suni tokko kitaaba ofirraa qabaa, lammaffaa odaa ofirraa qabaa, sadaffaani waan ittiin barreeffamu peennaa yookiin iskiriiptoo ofirraa qabaa. Sanaan ala mataan isaa waan dungoodha. Dungoo sana argisiisaa jira. Kuni baay'ee ekspreesiividha kan duraa kuni baay'ee bareedaadha. Baay'ee jaalatama. Ergaa guddaa kan dabarsu barumsi ifaa barumsi dungoodha. Barumsi immoo kitaaba qofaa miti. Kitaaba dubbisuu miti. Barreessuus of keessaa qabaa. Isa kana kan of keessaa qabu kana balleessanii kana gochuun isaanii OPDO'n amaaromaa akka jirtu. Akkuma dheengadda isinitti himnee sadarkaa mana mariitti
afaan Amaaraati. Afaan Oromoo jecha tokko erga dubbateen booda afaan Amaaraa hima tokko dubbatee achiin booda immoo afaan Oromootti deebi'ee hima tokko dubbatee achiin booda immoo afaan Amaaraatti deebi'ee እንደዚህ አይደረግም. እንዲህ waan akkasiiti akka beekumsaatti kan laalan kana. Isaanii guddina jechuu isaaniiti yookiin immoo afaan Amaaraa nan beeka. Ani nama ammayyaadha. Ani nama beekadha. Kanaafin afaan Amaaraa nan beeka jedhanii unconsciously communicate gochuudha. Unconsciously waan sabboonummaa hin qabneef waan gadaantummaa qabanii fi afaan ofiitti amanuu waan hin dandeenyeef fi afaan ofii qulqulleessanii dubbachuu waan hin dandeenyeef garasitti deemuu kunis amma afaan ofii qulqulleessuu dadhabuudhaan eenyummaa isaanitti qaana'uudhaan alaabaan suni eenyummaa ofiiti Oromoo falaasama Oromooti kan inni argisiisu kana itti amanuu dadhabuudhaan egaa warri haraamuu kuni kanatti galanii amma kunoo garasitti jijjiiraa jiru. Gara biraatiin abbaa Abiyyi Tewoodiroos Adaanoom himatee jira. Egaa jidduu kana Abiyyitti waan balaaleffannaan baay'atee fi dhumaayyuu yoo diddanii amma dirooniidhaan uummata nagaa ajjeesuun kuni qabeenya uummata nagaa taargeet godhachuun kuni waan biraa miti. Kuni yakka waraanatti jedhanii ni jiru. Sanaan alas iddoo baay'eetti balaaleffannaa guddaan ga'ee jira. Akkasumas Nobel Prize Komiteeni waraana kana dhaabuu qabda jedhanii jira. Kanarraa kan ka'e Abiyyi mufatee kana hunda kanarratti qindeessaa jiru. Tewoodiroos Adaanoom jedhee jira. Tewoodiroos Adaanoom gaddaa Tigraay balaa Abiyyiitiin balaa waraana kanaani azaaba taatee jirti jedhee jira. Kanaan egaa kuni juuntaraa achi taa'eeti waa'ee fayyaa otoo hojjechuu qabu dhimma fayyaa irratti fokas gochuu otoo qabu maqaa nu yakkee siyaasa keessa galee maqaa biyyattii balleessaa jira. Kanaafiyyuu boordiin WHO yookiin immoo dhaabbata fayyaa addunyaa akka waan kanaa qoratee eenyummaa isaa aangoo isaa irraa kaasu jedhanii galfatanii jiru. Kana garuu boordiin fudhata jennee hin amannu. Duraan dursee boordiin obviously wanti inni kana xiyyeeffannoo keessan galchinee fi Tewoodiroos Adaanoom akkuma nama kamiyyuu waan barbaade dubbachuudhaaf mirga qaba. Waan barbaade dubbachuudhaaf yaada isaa ibsachuudhaaf fi opinioniidhaaf entitlediidha. Akkuma nama kamiyyuu mirga qaba. Sanaan ala wanti inni jedhes immoo waan paartiiziyaan jedhamu miti. Waan dhaaba tokko balaaleffatu miti. Waan ta'e san inni guddaan irraa eegamu wanta jedhe san fakkeenyaaf qoricha erginee qoricha Tigraayitti erginee Tigraay akka hin galle dhoorkamee jira jedhee jira. Kanaaf ragaa qabaachuu isarraa eegama ta'a. Kana immoo ragaa baay'eetu jira. Maaliif isa qofa otoo hin ta'in mootummaan gamtooman gama garaagaraatiin ibsa baasanii jiru. Gargaarsi qorichi uummata gahaa hin jiru jechuudhani baasanii jiru. Kanaaf wanti kanarraa dhufu homtuu hin jiru egaa. Garuu Abiyyi egaa lammiin biyya isaa yookiin lammiin biyya tokko achi jiraachuun iyyuu silaa kan itti gammadanii silaa iddoo sana jiraachuun otoo beekaa ta'e itti fayyadamaa ture. Garuu itti fayyadamuu otoo hin ta'in hinaaffaa qofa waan jiruufi kana balleessuudhaaf itti fayyadamani. Kanumaan oolmaa addunyaatti deemnaa. Oolmaa addunyaatiin UN'n Abiyyi akeekkachiisee jira. UN'n egaa akkuma isiniin jedhee wanti amma deemaa jiru kuni keessattuu mirga namaati. Haleellaan uummata nagaa irratti gaggeeffamu kuni haleellaan qabeenya uummata nagaa irratti gaggeeffamu kuni yakka waraanaati jedhee jira. Yakka waraanaa waan ta'eef yakka waraanaa kana dhiyeessuu qabna, himachuu qabna. Kanaaf immediately dhaabbachuu qaba waan akkasii jedhanii jira. Egaa amma guyyaa sadii ta'ee jira erga dirooniin gara Tigraay seenuu dhiistee guyyaa gaafa kibxataatii jalqabee kibxata erga
haleellaa sana geggeessiteen booda hin geggeessine qibxataa gaafa Olusegun Obasanjoo achi deemee achi akkuma ka'eeni kunis ergaa dabarsuu qabaa jiru. Yeroo jalqabaas yeroo inni achi deemee achi deebi'u haleellaan suni geggeeffame. Ammas haleellaan suni yeruma san geggeeffame. Tarii ergaan guddaan darbuu barbaadame yeroo sanitti guyyaa sana eeganii xiyyaaraan reebicha sana geggeessuun ollee haleellaa sana xiyyaaraan gaafa geggeessanii xiyyaarri akka dogoggoranii kan isaas rukutanii achiin booda maqaanii baduu barbaadanii fakkaata. Sanaan alas inni biraa araaricha feenus ta'uu danda'a. Warri araara hin feenee fi warri waan kana mormu akka jiru beekamaadha. Kana kanumaan oduu itti aanutti deemnaa. Oduun itti aanu Justin Trudeau Obasanjoo dubbisee jira. Egaa Justin Trudeau Obasanjoo kan dubbisee maalirra jira? Walgahii araarri kuni abdii qabamoo hin qabu? Maal eegnu jechuudhani waan Tigraay keessatti deemaa jiru irraa baruudhaa fi akkasumas mootummaa Itoophiyaa bira maaltu akka jiru irraa baruudhaa fi haga ammaatti ifatti wanti bahee hin jiru. Haa ta'u malee lafa jalaa jarri lamaanuu Keeniyaatti mari'achuudhaa fi qophiin jiraa jedhamee jira. Amma dhiibbaan kan godhamaa jiru warra Tigraay qofa otoo hin ta'in warri abaa'uunis woboonii irratti argamee marii kanarratti marii naa eegaluu jedhaniitti dubbachaa jiru jedhama. Ameerikaanis dhiibbaa geggeessaa jirti jedhama. Ameerikaan akka jettutti warri hidhame hundi hidhamaan siyaasaa hundi dafee hiikamuu qaba. Achiin booda dubbii kana karaa nagaatiin fixuudhaa fi waboonis akkasumas TPLFs irratti argamanii sanaan alas qaamonni yeroo darbe mallatteessan suni saglanii jiru irratti argamanii akka mari'atan kan jedhu yaanni jira jedhama. Egaa yaanni kun dhuguma hagam dhugaadha. Duraan dursee nuti isin mirkaneeffannee of eeggannoodhaan isinitti himaa jirraa. Waan dhageenye qofaadha. Soorsii keenyarraa garuu qulqulleeffachuuf yaadaa jirra. Hagam akka Ameerikaan puush gochaa jirtu ni ilaalla. Ameerikaan garuu gara tokkoon amma lammiilee biyya kana keessa jiraataniin keessattuu warra mootummaa Ameerikaatiin walitti dhufeenya qaban eenyutu fira nagaati, eenyutu nageenya lallabaa jira, eenyutu immoo waraana lallabaa jira. Kan adda baasatoo nu ergaa jedhanii warri haawusii keessaas warri seneetii keessaas gaafachaati kan isaan jiranii. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduun keenyarraa kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yeroo hundumaa filannoon keessan simbirtuu miidiyaa ta'u